Jiraattonni godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa leellaa hidhattoota finxaalii Amaaraa fannootiin qe'ee isaanii irraa buqqaafaman beela hamaa dabalatee gaaga'ama namoomaa hammaataa keessa jiraachuutu himame. Jiraattonni godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa Wallagga Bahaa kanneen baatilee dura humnoota finxaalii Amaaraan qe'ee fi qabeenya isaanii irraa lakkisanii baqatan rakkoo adda addaaf saaxilamuun himame. Namoonni sababa weerara humnoota hidhataniin buqqaan gargaarsa namoomaa homaa yoo osoo hin argatin jiraachuu ibsuun sodaa nageenyaa beela rakkoo da'oo itti qubatanii fi hanqina tajaajila fayyaatiif saaxilamaa jiraachuu addeessaniiti jiru. Qonnaan bulaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa muruu ganda siidaan barkallee irraa buqqaan gara aanaa giddaa ayyaanaatti dhiyeessee maqaan isaa akka hin eeramne gaafate haleellaa gandaa isaatii mudateen haadha manaa isaa fi mucaa isaa tokko jalaa ajjeefamuu dubbata. Hokkora waxabajjii 10 bara 2023 gareen hidhattoota fannoo jedhaman raawwataniin ganda isaa siidaan barkalleetti dhiyeessee gara aanaa biraatti deemuu himeeti jira. Gareen hidhattoota kanneenii miseensota maatii isaa jumlaan jalaa ajjeesuus ibsa jiraataan kun. Jiraataan aanaa muruu haadha warraa fi ilma isaa bakka tokkotti dhabuu dubbatu kun erga naannicha gadi lakkisnee baqannes bakka baqannetti qaamni mootummaa fi miti mootummaa hanga ammaa deeggarsa nuuf taasisee hin jiru jedha. Akka jiraataan kun ibsatti gandoota aanaa muruu jala jiran 3 jalatti jiraattonni gandoota aanichaa hundi akka buqqaan dubbata. Jiraataan godina Wallagga Bahaa aanaa giddaa ayyaanaa ganda buutee guddinaa kan ta'an obbo Dhaabaa jedhamu gadadoo ulfaataa keessa jirraa jedhan. Ganda keenyatti deebinee qonna keenya akka hin hojjenne haalli achi jiru sodaachisaadha. Finxaaliin Amaaraa manaa fi midhaan keenya abiddaan gubaniiti jiru jechuun rakkoo walxaxaa keessa jiraachuu ibseeti jira. Obbo Dhaabaan maatii miseensa 11 of keessaa qabu qabatanii magaalaa giddaa ayyaanaa keessa jiraachaa kan jiran ta'uu ibsuun gargaarsi mootummaa maatii tokkoof taasisaa jiru nama tokkoof gahaa miti jedhan. Jiraataan kun magaaluma giddaa ayyaanaa keessa naanna'uun kadhannaa irratti bobba'ee jiraachuu hima. Mootummaan humnoota finxaalii ganda keenya keessa hojjan kanneen yoo falatti godhe malee qonnaan bultoonni nageenya argachuu hin danda'an jedha. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qindeessaan gargaarsa namoomaa Ochaan gabaasaa baaseen godinoota Wallaggaa 4 keessaa rakkoon tasgabbii jiraachuu eeruun tajaajilli gargaarsa namoomaa danqamus beeksiseeti jira. Akka gabaasa Ochaatti rakkoo tasgabbii godinaalee Wallaggaa 4 keessa jiru walqabatee gaaga'amni namoomaa ulfaataan jiraachuu ibseeti jira. Godinaalee Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa fi Qeellam Wallaggaa keessatti namoonni 200,000 fi 72,400 ta'an dhukkuboota adda addaan faalamuus gabaasichi eereeti jira. Kana malees buufatoonni fayyaa harka 63 ta'an godinaalee Wallagga Lixaa, Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa fi Qeellam Wallaggaa keessatti argaman tajaajila kennaa kan hin jirre ta'uu hooggantoonni fayyaa naannichaa ibsaa turaniiti jiru. Waraanaa fi karaan cufamuu walqabatee dhaabbileen gargaarsa namoomaa tajaajila lubbuu baraaruu gaggeessuu kan hin dandeenye ta'uu gabaasicha keessatti eerameeti jira. Haleellaa hidhattoonni naannoo Amaaraa daangaa qaxxaamuruun gara naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaatti ce'uun waxabajjii 16 bara 2023 raawwataniin namoonni 8 ajjeefamuu 13 madaa'uu fi 15 ol ammoo achi buuteen isaanii dhabamuun ibsameeti jira. Sinodoosiin mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kutaa wallallaba naannoo Oromiyaa fi kibbaaf dursitoota 9 filachuun himame. Sinodoosiin mana Kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa naannoo Oromiyaa fi kibbaatiif dursitoota gara naannoleetti ergaman 18 dhiyeessuun 9 filachuun dhagahame. Manni amantichaas yaa'ii Sinodoosii Ortodoksii akka lakkoofsa Itoophiyaa gaafa waxabajjii 28,2015 taasiseen dureewwan amantii haaraa filachuu isaa beeksiseeti jira. Kanneen hafan 9 kutaa wallallaba dureewwan amantaa bakka dabalataatti barbaadamanitti akkasumas bakka rakkoon qunname jedhametti muudamuu jedhameeti jira. Filannoon kun yaa'ii waliigalaa qulqulluu Sinodoosii baatii caamsaa keessa raawwatee fi koreen dhimma kana hordofuun daa'ee bu'uura godhachuun kan raawwatamedha jedhame. Akka manni kiristaanaa ibsetti dureewwan amantaa 18 dhiyaatan keessaa kanneen sagalee caalmaa argatantu filame. Manni kiristaanaa tarree maqaa kutaa lallabaa itti dorgomanii fi sagalee dureewwan amantaa argatan ifa godheeti jira. Dureewwan kunneen Oromiyaa keessaa Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Bunnoo Baddallee, Arsii Lixaa fi Harargee Bahaatiif filamutu ibsame. Kanneen hafan Dirree Dhawaa, Geeda'oo akkasuma Daaworoo Kontaadhaaf kan filatamanidha jedhame. Sirni muudama dureewwan amantaa kun akka lakkoofsa Itoophiyaa adoolessa 9,2015 bakka Paatriyaarkiin mana Kiristaanaa Abuunaa Phaawulos argamanitti ni raawwatamu jedhamee eegama. Kanneen amma filaman 9 keessattis Phaaphaasota 26 kanaan dura beekamtii mana Kiristaanaa malee muudaman jedhamuun waldhabdeen ka'ee keessatti akka argamantu eerame. Jijjiiramni qilleensa hamaan yeroo dhiyootti mudachuu akka malu hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom beeksiseeti jira.
Jijjiiramni qilleensaa sadarkaa addunyaatti caalmatti Afrikaatti yeroo dhiyootti hammaachuu akka malu hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom ibseeti jira. Daayirektarri olaanaan dhaabbatichaa Dr. Tedros Adhanom bara faranjoota 2023tti jijjiiramni qabeenya qilleensaa hammaatee itti fufi torbee kana keessa ho'inni olaanaan sadarkaa addunyaatti galmaa'uu ibseeti jira. Jijjiiramni qabeenyaa qilleensa fayyaa namoota irratti dhiibbaa qabaachuu kan kaasan daayirektarri jijjiirama qabeenya qilleensaa irratti mul'achaa jiru beelaa godaansaa fi yaaddoo hamaas uumuu eeraniiti jiru. Dabalataanis jijjiirama mul'achaa jiru hordofee ji'oottan dhufan keessa hongee lola bombileettii fi ho'i olaanaan mudachuu akka danda'u ibsaniiti jiru. Keessumattuu gaanfa Afrikaa keessatti sababa hongee fi waraanaatiin daa'imman ganna 5 gadi miiliyoona 10 deeggarsa fayyaa fi nyaata madaalawaa akka barbaadanis eeraniiti jiru. Haalli qilleensa rifaa isaan mudate kunis wiixata darbee sadarkaa addunyaatti riikardii ho'a kanaan dura sadarkaa addunyaatti galmaa'ee fooyyessuu isaa Dr. Tedros Adhanom kaasaniiti jiru. Yeroo ammaa keessumaa gaanfa Afrikaatti hongee yeroo dheeraa mudateen fayyaa hawaasaa ardichaa irratti dhiibbaa olaanaa geessus dhaabbilee waloo addunyaatiif ibsa laataniin eeraniiti jiru. Gaanfa Afrikaa keessatti jijjiirama qilleensaa cinatti rakkoo walitti bu'iinsaa yoo hin furamin gaaga'ama biraatiif uummata ardichaa saaxiluu malaa jedhan. Itoophiyaa, Jibuutii, Keeniyaa, Suudaan kibbaa fi Ugaandatti hongee mudatee lammiileen miiliyoona 60 ol rakkoo wabii nyaataaf saaxilamus ifoomsaniiti jiru. Sharafni mallaqa Itoophiyaa diinagdee biyyoota addunyaa faana wal madaaluu dhabuun yaaddoo uumuun himame. Sharafni diinagdee mallaqa Itoophiyaa biyyoota addunyaa biraa walgituu dadhabuun rakkoo diinagdee xaxaa keessatti biyyattii darbachuun dhagahame. Sadarkaan amma mallaqni Itoophiyaa irra jiru yoo ilaalamu kan kanaan dura ta'e irraa harka dachaan gadi bu'eetii jira jedhama. Yeroo ammaa kanatti jijjiirraa seera qabeessaatiin doolaarri Ameerikaa tokko qarshii biyyattii 55 gurguramaatii jira. Isa gabaa gurraachaatiin ammoo dachaadhaan dabalee qarshii 110 gurguramuu irratti argama. Garaagarummaa jijjiirraa doolaara seera qabeessaa fi seeraan alaa gidduu jiru dachaa ta'uun isaa taatee dinagdee biyyattii keessatti kanaan dura mul'atee hin beekne ta'utu himame. Yeroo ammaas Itoophiyaan biyyoota sadarkaa addunyaatti gatiin mallaqaa isaanii haalaan gadi bu'e keessaa ishee tokko taatee galmoofteetii jirti. Akka ragaan qorannoo Travel Currency Project dhiyeenya ba'e irraa argame ibsutti amajjii bara 2022 irraa eegalee gatiin mallaqaa Itoophiyaa doolaara Ameerikaa waliin yoo wal bira qabu 40% gadi bu'uun isaa barameetii jira. Daayirektarri pirojektii Steven Hanke barreeffama baatii tokko dura Tiwiitarii isaa irratti maxxanse rakkoon dinagdee biyyattii sababa hooggansa biyyattii irraa madda jechuun qeeqeeti jira. Itoophiyaan biyyoota sharafa mallaqaan rakkachaa jiran keessaa sadarkaa 13ffaa irraa akka jirtu odeeffannoon pirojektii kanarraa argame ni mul'isa. Projektiin kun dhaabbata yaada qorannoo imaammataa Taatoo Institute jedhamu kan Waashingitenitti argamuun kan jalqabame yoo ta'u biyyoota akka Zimbabwe, Suudaan kibbaa waliin biyyoota Afrikaa hedduun waggaa darbe keessatti gatiin mallaqa isaanii saffitaan gadi bu'uu agarsiise kurnan keessaa Itoophiyaan tokko ta'uus ifoomseeti jira. Quraan dhala bara 2022 irraa eegalee doolaarri Zimbabwe doolaara Ameerikaa waliin wal bira qabame yoo ilaalamu parsantii 95 gadi bu'uu isaa agarsiisa. Paawundiin Suudaan kibbaa immoo parsantii 55 gadi bu'eeti jira. Akka qorataan Steven Hanke jedhutti sababa mallaqaa biyyoota Afrikaa adda addaa akka hin tasgabboomne taasisan jedhu keessaa tokko rakkoo bulchiinsaa waraana biyya keessaa fi qoqqobii diinagdee isaanii irra kaa'amedha jedha. Rakkoon Itoophiyaan keessa jirtu haala qorannoo Steveniin kan wal fakkaatudha jedhu hayyoonni diinagdee Itoophiyaa irratti qorannoo dhiyeessan. Waggoota darban keessaa waldhabdee kaaba biyyattii dabalatee naannolee adda addaa keessatti balaa guddaa geessuun biyyattiin haalaan miidhamteetii jirti. Sababa kanaan kuufamni mallaqa alaa ishee haalaan hir'ateetii jira. Akka gabaasa caamsaa bara 2022 dhaabbata bulchiinsaa investimentii Kaapas Giroos Kaapitaal jedhamu maxxanse ibsutti kuufamni mallaqa alaa Itoophiyaa sadarkaa nama yaaddessuun doolaara biiliyoona 1.3 irra ga'uu ibseetii jira. Biyya Afrikaa irraa baay'inaan uummata sadarkaa lammaffaa irra jirtu Itoophiyaan yeroo dheeraaf hanqina sharafa alaa walii wal'aansoo wal qabaatii turte. Haa ta'u malee dhiyeenya kana michoonni ishee mallaqa misoomaaf waadaa galanii dhorkachuun isaanii dhimmichi sadarkaa jabaa ta'e irraa gaheetii jira. Ministeerri mallaqa biyyattii Ahmad Shidee yaada bara baajataa Itoophiyaa yeroo dhiyeessutti mallaqni biyyootaa fi waajjiraalee michoota misooma irraa waadaa galame harka guddaadhaan alatti hafuu isaa ibsaniitii jiru. Paartileen morkattoota Afrikaa kibbaa filannoo bira dhufuu irratti paartii waggoota 30 darbe biyya bulchaa ture injifachuuf tumsa uumachuu marii jalqabuun isaanii dhagahame. Paartileen morkattoota filannoo bara dhufuu irratti paartii ANC injifachuuf gaaddisa tokko jalatti dhufuuf marii eegaluun ibsame. Waggoottan 30 darbaniif aangoo mootummaa biyyattii olaantummaan qabatee kan jiru Koongireesiin biyyaalessaa Afrikaa kibbaa yookiin ANC filannoo bara 2024 irratti teessoo olaanaa dhabsiisuuf hagayyaa 16 fi 17 bara 2024
2023tti walgahii tumsaa mormitoota ifatti uumuu taasisuun akka karoorfate hoogganaan paartii morkituu Democratic Alliance jedhamuun beekamu John Steven Hussein ibsa tamsaasa televiziyoonii irratti kenneen beeksiseetii jira. Paartiin bara 1994 jalqabee biyyattii bulchaa jiru ANC'n rakkina waa'ee malaammaltummaa fi anniisaa irratti uumeen waggaa lamaan dura filannoo naannoo taasifameen fudhatamni isaa gara parsantii 50tti gadi bu'uun isaa gabaafameetii ture. Ta'us garuu filannoo paarlamaa bara 2021 taasifameen mormitoonni sagalee dhibbantaa 35 qofa argachuu danda'aniiti jiru. Filannoo itti aanu mootumsaa paartiilee ijaarrachuun mo'uu akka danda'an hoogganaan paartii Democratic Alliance ibsaniiti jiru. Tumsaa morkattoonni uumuudhaaf deeman kana keessatti paartiin beekamaan ilaalcha faallaa uummataa qaba jedhamuu fi paartiin falmattoota walabummaa dinagdee jedhamee beekamu akka hin hirmaanne beekameeti jira. Filannoo biyyaalessaa bara 2019 Afrikaa kibbaa keessatti taasifameen teessoo mana maree 400 keessaa 230 kan mo'e ANC yommuu ta'u paartiin Democratic Alliance 84 yoo argatu paartii walabummaa dinagdeetiif falmu immoo teessoo 44 argachuun isaa ni yaadatama. Egaa hordoftoota keenya oduun har'aaf qindeeffanne kan hangamaa isinitti himne ture qophiilee BBC afaan biroo waliin yeroo gaarii qabaadhaa nagaatti.